maal gochuudha qabdana? Maal dhabde qo'ina taragaa keessa dhaa hiikaa. Wayi ati maal taate? Bayya akkam dhagaa keetii maal abbeerra moodu wayin dhagee warra barreen gaddaanu jeeqaa ture warra mana amantaa keenya diigaa ture nama immoo teessoo abbaa Pheexroos moo maal jedhanii dhufan abbe kun warra caakkatti wal mudanii Sinodoosii Oromiyaa moo warra maal jettu tokko nu diigaa jiru beektaa bakka baay'ee ma tokko na dabbaree bakka si ajaa'iba. Maal taatee abbo? Yeroo caakkatti kan muudee eenyu dha qoy duriyyee kan teettee waa maaltu? Qoy taragaagee maal taatee? Eenyuun jecha hartaa qoy? Qoy taragaagee maal taatee? Maal taragaaga? Eenyu wajjin dubbataa harta? Amma adiina qabdatti maal si galche maal gochuudha qabdana? Maaliif si? Maal dhabde qoy taragaagee chira raayii qaadde? Wayi ati maal taate tasgabbaay? Garuu wangeelaaf safu. Maal taate kas taate? Maaliif akkas taatati? Maal dhabde? Dhugaatu awwaalame. Gabeektaana? Siimo si beekuu dhiise dhimma mataa keetii kun. Garuu dhugaa dhoksuu hin qabdu. Eessatti na beektaa wayyaa gotuqxati? Eenyudhati? Eenyu caaltee ati? Dhugaa dhoksuu hin qabdudha. Eenyumaan taane ati? Dhugaa maaltu dhokate? Dhugaa isa kamtu jalaa dhokate? Dhugaa isa kam barbaade artati? Qoyi eenyuun duriyyee gooteeti caakkaatti wal muudeen jettee dubbachaa jirta? Warruma ni jedhe dhageessetta. Maal sobaadhaa ree? Isaani mana amantaa keenya diiganii paatriyaarkii diiganii ko akkamitti diigan? Kan mana amantaa keenya keessatti waggaa tokko guutu jeeqichaa raawwachaa ture isaan miti? Achi na fuudhii. Maal godhani qoyski? Eessatti isaan beekna nuti eessa akka isaan dhufamatti beeknu nuti abbaadha nuti maaludha? Sinodoosii Oromiyaa teessoo abbaa Pheexroos maalidha wanta akka kanaa nuti Sinodoosii tokko paatriyaarkii tokko mana amantaa tokkotti bulla. Sinodoosiin tokko jiranii addunyaa kanarra. Nuti tokko qabna gaa. Ortodoksiin akka addunyaatti tokko miti kan qofa naa deebisi. Tokkodha. Tokko miti? Eeyyee. Sinodoosiin Gibxi keessa jiramu hin jiru? Jira nachi maaltu nu laallatan dhibee keenya laadha. Ortodoksii miti isaa? Ortodoksiidha. Ortodoksiidha miti? Eeyyee. Inni haasaan ortodoksiin achii fi ortodoksiin garaa gara? Nuni laallatu nuti bakka Sinodoosii Itoophiyaa. Sinodoosiin tokko, ortodoksiin tokko, phaaphaasiin tokko isa jettanii dura sammuu keessan banaa taasisa. Sii galee? Sinodoosii Itoophiyaa jalqaba akkamitti dhufee Itoophiyaa keessatti akka muudame beekta? Akka inni itti hundaa'e beekta? Hin beektu miti? Callistee maa dubbattare? Ummatichi tajaajila gahaa argatu jedhanii utuu warri Gibxi didanii irraa foxoqanii cabanii Itoophiyaa keessatti hundeeffaman. Ammas uummanni Oromoo mana amantaa meeqa cufamee jira? Maallaqni uummata Oromoo irraa sassaabamaati jiru. Uummata Oromoodhaaf taa'aa hin jiru. Mana amantaa Oromiyaa keessa jigdee jirti. Uummanni ishee gara itti baratan dhabanii afaan qooqa dhagaan wallaalanii amantaa kan ishee mana amantaa dhiisanii yaa'aniiti jiru. Sinodoosii Oromiyaan bu'uureffamuun anaaf siif gaariidha obboleessa kiyya. Fooniif dhiiga gooftaa fudhattee taati. Fudheera yeroo ijoollummaa koo fudhatteetta naan jennu maatiin koo. Ijoollummaa keessaa guyyaa 40-80tti fudhatte sana malee ergasii fudhatte dargaggummaa keetti fudhatte. Hin fudhanne. Namni si barsiisee jira? Hin baranne. Isa barattuu afaan sana dhagaa'eerta? Hin dhaga'u. Hin dhageessu miti? Utuu dhageesse foonii dhiiga gooftaa fudhatte. Sitti immoo macaafni qulqulluu foon koo namni hin nyaanne dhiiga koo namni hin dhunne jireenya mootummaa bara baraa hin qabu jedha. Kanaaf iyyuu kanaa mootummaa waaqayyoo keessa ati mataan kee dhabaa jirta. Sababa maaliin qooqicha afaanicha waan hin dhageenyeef aadaa kee eenyummaan kee mana amantaa kana keessatti calaqqisaa hin jiru waan ta'eedhaaf. Amma garuu abbootiin keenya kan hidhaman hatanii miti. Qabeenya namaa saamanii miti. Wanta namaa fuudhanii miti. Kan isaan hidhaman bar dhugaan hin awwaalamin dhugaan hin dhokfamin jedhaniitu bar. Kanaaf Phaawulos maal jedhe? Qooqan beekamne 5,000 dubbachuudha kiristaanota gidduutti kan beekamtu jecha 5 qofa dubbachuudhaan filadhaa jedhe. Abbootiin keenya hidhamuun immoo fakkeenya qulqullootaati. Inda'uun abboota jajjaboo akkasii qabna. Galatni waaqaaf haa ta'u. Kanaaf callistee naaseen obboleessa kiyya. Kanaaf aareessi mufachiise yoo ta'e nuuf galchi. Galatoom rakkoon qaban akkasitti nu banne akkasitti namni nu hubachiisne. Namoota hundumaa na hubachiisi galatoo beetillee. Galatoom obboleessa. Ayyee. Oolmaa gaarii. Oolmaa gaarii.